Maashaallah akkuma isin argartan kana obboleettiin teenna jechuudha. Akkuma isin argitanitti haala kanaan afaa firaashii akkasuma beetiraasii minxaafii kana qofa osoo hin taane akkasuma teebilii kana qofa osoo hin taane ammallee maashaallah isin jedhee jira. Meeshaa isaa guutuu qaba jechuudha. Maggaarrajaa akkasuma sufraa nyaataa sufraa buna kan qoshaashaa itti guuranii fi kan sooftii jechuudha. Waa hunda isaa ulaagaalee isaa hunda guuttattee daleessifattee jechuudha. Maashaallah isin jedhee jira obboleettii tiyya qaalii. Gatii isaa tokko tokko illee isin hima. Akkasuma tootaalii isaallee walirratti illee isin hima jechuudha. Maashaallah jedhee jira obboleettii teenna haala kanaanii meeshaa orijinaalii ta'e jechuudha. Afaa firaashii orijinaalii ta'e firaashiin garaa keessaallee orijinaalii afaan isaallee orijinaalii. Akkasuma ammoo beektiraasii illee duuba isaa irra ispoonjii jira hin beektanii. Tiraasii fi beektiraasiin guutuun isaa ispoonjiidha. Carqiin isaa keessatti ispoonjiitu galaa hin beektanii. Asumaan viidiyoo kiyya kana saskiraayib laayik sheer gochuudhaan hanga xumuraan ilaalaa isiniin jedha. Viidiyoo kana sagalee anatti itti guute garuu kan waraabe nama biraati. As biratti obboleettii meeshaa kan kee hin beekta. Wanta irraas jala viidiyoo keessaa hir'ateetu jira. Akkuma sirra argaa jirtanii kan qoshaashaatii fi kasooftii viidiyoo keessatti mul'atee hin jiru. Garuu hojjechiifamee jira wallahi. As garuu viidiyoo keessatti mul'atee hin jiru. Viidiyoo ani hin waraabne nama biraatti waraabe viidiyoo amma booda hanga yeroo muraasaatiif ana osoo hin taane kan isiniif waraabu nama biraati jechuudha. Viidiyoo dura waraabe gad isiniif hin dhiisa garuu kan isiniif waraabu immoo nama biraati. Sababa saniif jecha viidiyoo keessatti mul'atee hin jiru jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Ashamaa harka fuune jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jira jirtu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan keessan biraa jiraatocha. Ashamaa harka fuune warroonni kiristaanaallee amantaa fi kutaan osoo addan qoodee hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nagaa fi kabajaan keessan biraa jiraatu haasaa qabadhee haasaa isinitti dheeressee jira. Ifa mana irraa taana of oolchaa isiniin jecha. Akkuma isin argartan kana maggaarrajaan kun maashaallah qumatiin isaa maggaarrajaan isin argartan kana qumatiin isaa meetira 3 jechuudha. Akkasuma ammoo bal'inni isaallee meetira 2 takaafaachii 2 jechuudha. Kana osoo jiru takaafachiin tokkochi meetira 2 takaafachiin 2 ammoo meetira 4 jechuudha. Bal'inni isaa meetira 4 qumatiin isaa meetira 3 jechuudha. Gabarii garaa keessaallee qaba yoo gadhiisan akkana jira yoo qabsiifan akkasii qabattoo qaba. Akkasuma ammoo sibiila yookaan tubboo qaba jechuudha. Ulaagaalee guutuu guutateera jechuudha. Walumaa galatti gabarii jalaatii fi kan gubbaallee qaba jechuudha. Takaafaashii 2 jedhamu gabarii jalaa garaa keessa qaba. Gatiin isaa kophatti birrii 13,000 jechuudha. Akkuma isin argartan kana waan hunda ofii guuttatee jechuudha. Qabattoo lamaan ofii qabatee akkasuma gabarii garaa keessaallee qabatee gabariillee addatti meetira 4 jechuudha. Carqiin gubbaarraallee akkasuma meetira 4 qumatiin isaa meetira 3. Itaansee afaa firaashiiti. Afaan firaashii kuni akkuma isin argitan afaa firaashii hedduu kwaalitii ta'e jechuudha. Kanammoo abbaa dalaisiifatee mana galchee argetuyyuu ragaa naa baha jechuudha. Afaa firaashii hedduu kwaalitii ta'e jechuudha. Carqiin gabariin isaa garaa keessaallee jechuudha. Gabarii shaamaa sisiisan osoo hin taane hedduu kwaalitii ka ta'e. Akkasuma firaashii darajaa eeggate jechuudha. Maashaallah afaan firaashii kuni hedduu bareeda yookaan afaan majlisaa kun hedduu orijinaalii ka ta'e jechuudha. Firaashii garaa keessaa ka barbaadan fayyadamuu dandeettan. Anka himaa jiru firaashii garaa keessaa osoo hin taane afaa gubbaa irraati. Afaa gubbaa irraa irra deddeebi'ee isin himaa jira. Hedduu kwaalitii ka ta'e. Tiraasii irratti ispoonjiitu gala hin beektan. Tiraasii fi beektiraasii yookiin makaddaa irratti guutuu isaa irratti carqii isaa garaa keessaa irratti ispoonjiitu gala. Sababni ispoonjiin galuufi akka of buuf jedhee yookaan waxxaramee bareeduuf jechuudha. Akka shoshofin taa'ee irratti osoo waxxaramin akka hin fokkanneef akka bareeduuf isatu raggala. Akkasuma afaa firaashii jechuudha. Garaan keessi isaa gabariin isaa garaa keessaallee gabarii shaamaa sana osoo hin taane gabarii orijinaalii furdaa ka ta'e jechuudha. Firaashii ka barbaadan fayyadamuu dandeettan. Obboleettiin ta'e garuuyyuu firaashii orijinaalii fayyadamte jechuudha. Firaashii orijinaalii osoo hin jedhu Itiyoo orijinaalii jechuudha. Gatiin isaa gizee isin ajajattutti birrii 3,300 jechuudha. Gatii ammaa garuu irraa hin beeku ani. Gizee isin ajajattutti firaashiin tokkochi birrii 3,000 namoonni barbaadan koottaa keessaa na dubbisaa isiniin jedha. Teebiliin kun mastaawotii qaba. Mastaawotiin isaa irra galee hin jiru malee mastaawotii qaba isiniin jedha. Akkuma isin argartan kana teebiliin kun mastaawotii qaba. Firaashiin kun majlisa hoo jedhan hoomata akkallee waan qaanfachiisu hin qabu jechuudha. Afaan firaashii kun majlisa illee yoo jettan hoomata akka waan qaanfachiisu hin qabu jechuudha. Beektiraasii 4 qabdi. Akkasuma makaddaa 12 firaashii 4 minxaafii qabdi jechuudha. Sufraa nyaataatii fi sufraa bunaa qabdi jechuudha. Akkuma isin argartan kana
maashaallah siin jedhee jira. Afaan firaashii tokkochi jechuudha. Afaan firaashii tokkochi birrii 1,400 akkasuma tiraasiin takkattiin birrii 650 jechuudha. Namoonni barbaadan koottaa keessan na dubbisaa siin jedha. Sufraan nyaataatii fi kabunaati. Sufraan nyaataa hedduu guddaa ka ta'e jechuudha. Kabunaallee of biraa qaba. Sufraan lama isaa walirratti jechuudha. Maachii carqii kanaati yookiin maachii majlisa kanaatiin kan dalagame gatiin isaa birrii 2,900 jechuudha. Akkasuma minxaafii oriijinaalii taate jechuudha. Minxaafiin tun minxaafii oriijinaalii taate gatiin isaa birrii 7,500 jechuudha. Gatiin minxaafii kana birrii 7,500 jechuudha. Firaashiin oriijinaalii kwaalitii isaa yoo ta'e birrii 3,300 jechuudha. Namoonni barbaadan koottaatii keessaan nu dubbisaa siin jedha. Akkasuma immoo tootaalii isaa siin hima. Tootaalii firaasha 4 fi akkasuma makaddaa 12 fi beektiraasii 4 siin hima jechuudha. Minxaafii osoo hin dabalatin minxaafii gatii isaa adda isin himeera 7,500 itaansee magarajaan 13,000 siin jedhee jira. Gatii afaa firaasha 4 fi makaddaa 12 fi beektiraasii 4 isinitti hima jechuudha. 15,800 jechuudha. Firaasha 4 fi makaddaa 12 fi beektiraasii 4 jechuudha. Firaasha 4 makaddaa 12 fi beektiraasiin 4 15,000 fi birrii 800 jechuudha. Maashaallah gatii baay'ee qinnaashii ta'e hedduu kwaalitiidha. Waan oriijinaaliidha. Waan oriijinaalii namoonni bitachuu barbaadan gara keenya koottaa siin jedha. Firaashii 4 fi makaddaa 12 fi beektiraasii 4 15,000 fi birrii 800 jechuudha. Koottaatii keessan na dubbisaa siin jedha. Meeshaa oriijinaalii kanneen namoonni bitachuu barbaadan koottaa gara Zulaa Maashoo siin jedha. Teebiliin kun gatiin isaa birrii 7,000 jechuudha. Namoonni bitachuu barbaadan yookaan hojjechiifachuu barbaadan gatiin teebilii birrii 7,000 jechuudha. Hedduu bareeda jechuudha. Namoonni barbaadan diizaayiniin teebilii diizaayinii isin feetaniin isin dalagama. Diizaayinii tokkoon osoo hin taane diizaayinii isin barbaadan isin dalagama jechuudha. Sufraan ammoo maachii firaashiitiin kan isin dalagamu. Sufraan maachii firaashiitiin isin dalagama jechuudha. Akkasuma ammoo namoonni barbaadan koottaatii keessan ajajadhaa siin jedha. Kan qarcaatii qoshaashaa jechuudha. Qarcaatiin qoshaashaa illee kan sooftii illee hin jira jechuudha. Namoonni waan akkasii sanniin barbaadan walirratti jechuudha. Tootaalii kanneen akkanatti walirratti guutuu meeshaa guutuu akkana walirra feetanii koottaa keessan na dubbisaa siin jedha. Lakkoofsi bilbilaa duwwaa 972 duwwaa 25 irratti yoo uftan telegiraamii fi waasaappiidhaan na argachuu dandeettan siin jedha. Eessarta warri jettan Shashamannee jira garuu naannoo Oromiyaa hundumaayyuu hin geessine jechuudha. Namni barbaadan koottaa keessan na dubbisaa siin jedha. Obboleettii teennaa meeshaaleen kan kee akkana fakkaataa irraa gammaddaa hin jaalattaa jedhee abdii guddaa sirraa qaba jechuudha. Meeshaa hedduu bareedaa fi meeshaa oriijinaalii ta'e kana namni feetan keessan na dubbisuu hin irraanfatinaa siin jedha. Akkana fakkaataa irraa gammaddaa jedhee yaada keessattuyyuu jechuudha. Viidiyoo irra osoo hin taane qaamaan yoo argite yookaan qaamaan yoo ilaalte hedduu irraa gammaddaa siin jedhee jira jechuudha. Waan na filattee narraan dhuftee fi hedduu na galatoomii akkuma isin argartan kana keessa isaa isin mul'isuuf jechuudha. As biratti keessa isaa isin mul'ise kinoo gabariin isaa shaamaa sana osoo hin taane gabariin isaa kana garaa isaa keessa kinooti isboonjiidha. Isboonjiin erga galee booda carqiin irraa affasamee haala kanaan akkanatti miidhagee hojjetamee jira jechuudha. Kanniin qofaa miti. Kanaaf kun fakkeenya isinii ta'a jedhee waan hojjedheef malee kanniin qofa osoo hin taane haaluma kanaan kuuwwan illee haala kanaan babbareedee akkana dalagama jechuudha. Namoonni barbaadan kuuwwan illee jechuudha haala kana yoo ajajattanii haala kanaan isinii dalayna jechuudha. Maashaallah jedhee jira. Obboleettii tiyyaa hedduu naaf galatoomaa nagaatti horaa bulaa asumaan saabskiraayib laayik sheer gochuun irraanfatina.